Anduga. Ayah, bisa kamu? Anduga isi anduga. Ya. Ayo kemana aku? Oh, amalnya itu gak kita. Ini. Kan apa kan saya gua kamu? Kan saya gua balik. Kan Rabbi kanalin dari masjid. Jadi kita nanti baca ada orang ngomong amal ini. Ya, kenal benar benar. Mau boleh tak? Mana-mana yang mangga. Kaget isi. Anda orang ini tempat kita udah kenal sama kasih semua kita jangan tak. Kaget isi dari sama ini kulit. Ayah. Ini kulit ini tinggal. Aku lupa ni sas. Bagi nama keragal saja. Akan tinggal lokalas. Mana nama keragal sekarang? Tapi kita mau. Ya, ini agak isi. Mana kayaknya itu apa gue kapan? Kau ini bisa itu apa? Bisa kamu? Nanti gua, Ayah, bisa kamu? nanti gua isi nanti gua. Ya. Ayo kemana aku? Oh, amalnya itu gak kita. Amalnya itu gak kita. Si wali rakat ya. Si wali rakat. Mana sakitnya? Mana sakitnya? Rumah kasih ku. Babat cap madan kan? Ken kan. Anak abad. Ken. Anak dari. Musuh sih ada di Basri. Basri kan. Baik kan. Anin tahu. Anin tahu dan tahu ane. Amas udah fi. Abud is macam mana ni semai. Karena mana juga dan rawan. Marzi dah wanita jembek ni. Marzi rawan kun marfe ak min wajah jeda. Kalau yang orang jauh jenis. Ane intan dah. Ayah betul. Ayah. Kata jolek betul. Ansi wali gubat deh. Ati ko enyu. Enyu. Ana sabe tadru. Ati enyu. Nagat is koi. Bakit tinat fokik. Koi nagat is alto ko nagat is. Manatile na fokik. Nagat is. Nama me ka sitkol faturi ala. Mal ne kuni ko ate mi ajaje no ajaje. Ate mi mal si ajaje kana. Ate ana. Ate yaro untaji. Ese nagat is. Bakkat lo ake sabtu ko fatu mana kana ake sabtu ko bakkat duri di oli ga sifur ate kan dema nafid bishangi ya nafid nafid isa bakkat ugde yuwan ni ba yesiti tay dafi amata nagala tay mata ke tidebi nay adin dando kana yaro umdena gam sisi figa bitlisi way tugube Ya Rabbi canna kami arrana ate mal fote arrana kutu wato ko yuda kuno kuliya de mahi baketna gamsise an sai bumma sa amma mu ma barbad me koy mal tu mu wonti sirra baden jiru siye ganture wontum dine yujira ya ente bijuve merken ya Rabbi oh Wajib orang masih kanda gumar magu saya Rabbi Alhamdulillah. Woi. La. Kau undang kau tin. Sekarang? La. Kau dawan laman din tahu. Bishanki yang kau tin kau undang. Kami rasa kau tin kami is. Ati. Isu sekarang kita tu tiga hari ka kasta hai. और मल्ले का अंतर का गए मालूम होगा मालूम तो राजर तो कोई ना हो बिना ना राफो हां हंड्रेड अबे ओवररा
Nagaan ini, nagaan kan afaan kan saya gubatan mulai, kan saya gubal balik, kan undi orang undi si mulai iba segara tu kata, nagaan, nagaan kan udah, kan awak cini, raf, betul sih orang undi, ada apa? Demi aja. Raf, orang seragam nanti, orang undi kan azan mulai. Bishaan kee yaafee mucaa. Bishaan booda fudhatu. See sana fidi. Bishaan siin kenna. Inshallah sana. Siin kenna bishaan. Naafid. Bishaan siin kenna. Naafid. Fidin. Naafid. Fidin. Kana azaa ta'eera. Naafid. An dhuguma ni Innan siin jedhe. Dhaggeeffadhu. Innan siin jedhe. Bakka. Ati eenyu godhe? Ani moo? Ati eenyu? Ani baay'ee gooti saayiba keessi waliin ciccimee qaraan. Abshira. Saayibni waan akkasii irraa nama eega. Nama waan waggaa eegaa jiru. Sigaaraa sin argatta. Naa. Ani koo kana dhuguma ni naan giraan gadu. Jaalalli kooti kan kee yoo kana wajjin anan ta'e malee cimuu hin danda'u. Abshira. Waa hunda Yuusufan fida. Maal akkam kana na dhugita leesoo saayiba. Ati eenyu? Aqeensi fida. Raf. Maqaan kee eenyu? Aqeensi fida. Booda sitti ma. Mucaan inni kun. Raf. Rafiitiin na qabaanya. Jarat. Raf. Olkay nama kosi wangi berbuat Mama ada yang ini. malta Mak isme wa to kana jiro ni ma tuna de ni ini na pute. wanta le bas Ini kan rabu senyo. Ma ini ko. ayyaro hunda wani sittuna jira da gori diba Akam. itwan ramanakka charrata yehoji abbe ma sittin dumne sira da muka kol fata Ma wa to ko ismin nan jiro na man na e ma al ani wanta ugam tu sanati isi sinin jenne Ma isi ko ma jallimne tu mafani kammas na male ko ma le na ma wango to bar. ati wanta atayyi lakirakken qabu mirqana fiddi jette waanin taane keessa galta yeroo hunda sittin enda qabe silaalo la keessatti kufte namni kan si beeku kan si beekni akka barbaade sitti golte darajaarratti kufte lubbuudhaan dabarte Amma sitti yero nufumu. Ku feiture. baadhee lol si fide baadhee kan shintibeetii fuutee nagal Isafi kuno mal kuno. shintibeetii keessamu. nagal bishaan shintibeetiin dhuga jedhaa namni addii kanaan geesse jirta jecha kanaaf jennaan wantatti sana dhiisi otuu rabbiin bu'aa addunyaa godhee hirjaa godhee rabbii sitti finne silaa bagamteetta bakkan taanetti silaa baddeetta kana boodatti hin deebiin sigaaraa dhiisi sigaaraa qabsiifate ergasi sigaaraa moo'essaa fidde mala maaliif fidde isa kanamu Nama wajjin yeroo jirru gaa namni woo margine nama irraa waa barataanii yeroo tokko kanan yeroo itti dawwalteeni saatii tokko hin cinqabne yeroo inni itti dawwaltu maal seete beektaanii nama wajjin yeroo inni taa'ee yeroo hojii qabu maaloo siin jedhu bakka ijoolluma tana fuudhee bakka sana na geesse eenyulee garuu baay'ee miidhamuun na bulatti na dhukku baay'ee beektaanii kun innati girgiddaatti buutu innati namatti buutu innati wallaahi narra kunnee garuu wanta fe jiraanii la atum tigara kutuun caccabee shakkaani maalin godha yak sirraa galu jedhee Nadhaate. bishaan biraa hin qabu nadhaate isa qallaalii wayimu bishaan sitti naquudha halkeetii iyyuu lakka inni akkana na miidheeni ilaali waan ati dhugaa wanti ilaali amma soo barbaade si barbaachisa laa malkii kun booliidhaan wal caala booliidhaan wal caalani akka erga akkana ta'e maali boolii kotu maalitti fayyadamne jireenyichaanii hoo jireenyicha ta'u akkas nu godheeni kanaafu jennaan kanarraa taa'i kana hin dhugini akka nama kan qaama siif ta'u kan immoo waan barbaachisaa siif ta'u asii jira dhugaatiin adda addaa jira kan dhunnaasis akkasii kan rabbii walitti simbuun kan akkasii itti fayyadamu. Galatoomi garuu maal fete beektaani wanni kun immoo garuu namoota baay'eetti itti fayyadama garuu amma kana akka kana na godhee reetta nafa manaan jiruuni garuu situ akkas naan jedheeni. Ateessaa obbeekta waan hojjetaa ooli yotuu kan obbeekta na fuutee mana shinti beeti seenta mana fincaani seenta mana nama aqlii qabuti aqlii qabu jechaan fayyaan aqlii keeti fuudhameera bakka nama waan ta'e hin beeku ijoollee sabiyyii wali jechaa. Waan akkasii garuu bakka amma booda inshaalla. Ana kan seetti. Ani maali? Ani bakka kee akkuma ergasitti deebitan ammaatti deebitan yaadeen ture naga rabbiin si deebise. Dhiifama guddaa sitti balleesseera. Ijaa kiyya ta'anii bakka waan akkasii. Hojiin ni seen beekaa. Xuuxuu koottis dhiifama naaf godhi. Shaayii dhufee dhiifama guddaa naaf godhi sitti balleesseera. Bakkeedhaan moo lagalchiteenii fiddeeni bakka kanaan nagahuu keetti mana keettoon lagalchuu keetti guddaa galatoomii. Kan ta'e walii wallaahi. Maali gaana namni gaa waan akkasiin tanaa jedhu sila sammuun isaa xiqqoodhaanii kanaaf dhiifama nuuf godhi.
Kana irratti balleessineera lama fakkaatu ni deebiin atis du'aa hin godhin nu sof irraa waa agarree irraanii miidhaadhuma sirra miidhamee jiru kana adoo fargeen jiraanii dhiifama guddaa sitti balleesseera. Sitti balleesseera dhiifama guddaa. Dhiifama guddaa. Rakkinan qabu baguma rabbiin akkuma ergasiitti namummaa kan si deebise waan akkasiidha turte namuu akkanatti hin deebiin rabbiin sirraa kutuu barbaade siif kennu.